Jaartii namaatu deemee heerumee jaartii namaa fuudhe hin jedhamu akka shari'aa muslimaatti yoo isitu deemee zinaa dalage takkaahuu jaartii namaatti zinaa dalage jenneen malee jechi kun jecha baay'ee dogoggoraati. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Ni dubbanna waan rabbiin boru irraa nu gaafatu takka jechuudha. Wanni kun waan dhaloota fixuudha. Nama tokkollee kaayoo godhadheetii miti kan viidiyoo kana dalagu. Laakiin garuu fuula namaa barbaacha dhugaa dhoysuu hin barbaadu miidiyaa kanarratti. Yeroo ammaa kana waan baay'ee nama qaanessuu fi waan baay'ee nama rifachiisu dhugaa haa ta'u kijiba miidiyaa kanarra olii gad deemaara. Jaartii namaa heerume jaartii namaa osoo nikaaha qabdu waan jedhu dhaga'uu jira. Waan kanarraa dhaloonni haa baratuuf hin dubbadha. Dubartiin takka haala nikaaha nama biraa qabdu wal lolanii addaan turanii gargar jiraatanii maalii sababoota kana achuma lafa kaaha nikaaha nama biraa ofirraa qabdi taanaan haala iddaa fi inni isii hin hiikiniini haaluma kamiinuu shari'aa muslimaa keessatti nikaaha nama biraa hidhachuu hin dandeettu. Nikeenni nama biraatu yoo itti hidhame nikeenni sun sahihan ta'u hin hidhamullee. Even yoo isiin dhoysitee nama biraa waliin osoo jireenya qabdu osoo ilmaan qabdu osoo namni sun isii hin hiikin yoo hiikte maashaallah marakkoon qabu hiikte hiikamtee jirti baqa muxallaqaadha isiin abbaa feetetti heerumuu dandeetti. Haala hin hiikaminiin garuu waan wal lolaniif waan gargar addaan fagaataniif waan waggaa 5 waggaa 6 addaan turaniif waan isiin hin bilbilleef waan inni hin bilbilleef waan bilookii isii godheef waan inni bilookii isiin bilookii isa gooteef kanarraa jechuun miira keessa galtanii yookiin barbaadamaa ta'uu keessan isinii dhagahamee dubartoonni gadi baatanii waan kana gochaa jirtan akhiraa keessantu badaa jira. Ilmeen isin dhaltan diqaalaa dalagaan isin dalaydan zinaa haraami waan fuula namaa balleessu jireenya namaa balleessu akhiraa namaa balleessu waan fokkotaa ta'edha. Bakka kanatti dhiirti dubartii nikaaha qabdu takka dogongoraan osoo isiin nikaaha hin qabu ani jettee yookiin ilmaan hin dhallee jetteetiin hin kijibaan yoo isiin kan itti heerumtu taate maasiyaan isarra jiru gaafa isiin nikaaha qabaachuu beekerraa jalqabee dubartii san adda bahuu ni qaba. Miknaatum nikeenni isaa hin hidhamne qaba. Gaafa isiin morka keessa seenuun alatti akkana na godhe akkana wantoota isiin himatte san akka sababatti isii kaahuun alatti nikaaha namaa qabdi miti. Rabbi sodaata miti akhiraa yoom alqiyaamaa eeggatta miti soo bakka sanitti dhaabata walitti dhufeenyi keessa achi dhaabdee haga yookaan namichi gassii dhiisee iddaa isii fixatutti eeggachuu yookiin immoo jaartii namaa ofirraa gadhiisu ibin ilmeellee irraa qabatte ilmeen teessun ilmee zinaati waan osoon beekii waan dalaydeef minaalbaas sun hukmii biraa qabaachuu danda'a. Laakiin eega isiin jaartii namaa ta'uu ragaa waliin fidanii jedhaniiti. Sargi san irratti illee hiriyoonni gamaa gamanaan dhiyaatan waan akkasiisan dhiisaa ofirraa tabaruu fi taharraa adda laalladraa dhiirri ani jaartiin qabu jedhee jaartii lammaffaa fuudhe ima kijibee malee jaartiin inni lammaffatti fuudhe sun inni kenni isii sahiha. Miknaatum jaartii 2-3 fuudhuu shari'aatti ayyameef wanni inni rabbi dura irraa gaafatamu kijibuma sani maa kijibdaadha malee inni kenni isaa ilmeen inni dhalche sun sahih. Dubartiin garuu nikeenni isii takka tokkichillee dhiira tokko harka jiru yoo isarraa nikaaha hin hiikkatiin nikeenni as bira dhufee hidhamu hin jiru ulamaani hidhulleen hin jiru nikeenni shayni wayilee namarraa buusu hin jiru beeka. Nikeenni gartee qaamni seeraallee kuffisu hin jiru waan kana sirriitti qabaddaa dubartoonni nikeenni qaamni seeraa namarraa kuffisu hin jiru by the way gaa'ila kuffisne nikaahan kuffisu abaddan osoo nama tokko hidhataan gandaa fuudhee koortii geesseetiin dirqamaan nikaa buusi jedheeni dirqamaan ka buusu ta'e nikeenni sun hin buune jedhan ulamaan muslimaa hukmii miti kun daa'iidha jasti isin balaagaa isiniin gahu jira kun hukmii miti iyyaan bakka feete dhayitee waan kana gaafa ilaaluu dandeessu. Namni tokko koortiidhaan dirqamsiifamee dhufee koortii dura dhaabatee fedha isaatiin alatti dirqama intala tan hiikuu qaba jedhamee hiike yoo inni ka jedhu taate niyyaan isaa bakka sanitti ilaallama. Nimbuuni kenni sun miknaatum dirqamaan buusisiisu jiran kaa fedhee barbaadee yoo ati ka ofii keetii barbaadu taate uffasaqtee mallaqa isaa lakkooftee lafa keettee yoo dingata rabbi hin godhini dogoggoree si hiike jedhe si hiikeen isaa si hiike xumurameera si hiike jennaan xumuran iddaa hidhakkaachuudha jechuudha. Kanaan alatti osoo guyyaa takka illee inni si hiike hin jedhin
yookaan firdi beetii dhaabdee giddiidhaan gaa'illi keessan kuffifameera jedhamee warra biyya keessaa biyyan alaallee jirtan. Dirqamaan koortii maaliin xabaqaadhaan as fararra'anii akkanatti gaa'illi keessan kuffifame. Just duniyaan duniyaa akharaan akharaa duniyaa maal godhate tun kolkoleen yookiin dullattiin jettee scroll gochuu dandeetta. Akharaa garuu kolkolee fi dullatti ma'ati akkas naa jette kanatu waree malqiyaamaa ragaa sitti bahu jiraadha. Ittinaatum dubbadhee jira kaa. Anka dubbadhe dammoo lubbuutii yarraa miti waan sharcii muslimaa jettu dubbadhe. Sigalee umrii kiyya maaliitti as deemtee as anaan arrabsoo osoo hin tahin akhiraa kee boruu kee dhaabbaddu laalladdu. Namni as birallee dhuftanii jaartii nama biraa fuudhee awwalumaa jaartiin nama biraa hin fuudhamtu. Injiru waan akkas jedhu shari'aa muslimaa keessa. Jaartiin nama biraa jaartii nama biraati qabeenya nama biraati hin fuudhamtu hin tuqamtullee. Wayyooma qaba Oromoon aadatti illee safuullee qaba sigalee. Dumaashii jedhaa warri Harargee abbaa fedhe intala Harargeetti heerumte takka gaafa dumaashii teenya jedhanii ittiin dhiyaatan akkasuma arsiillee aadaa ofii mataa ofii danda'e qaba wallaggi jimmi hundi isaa hin fuudhu jaartii namaa ittuun dhihaatu safuudhallee wanni kun soo dargaggoon keenya kun safuu aadaa duudhaa keessanillee baradhaa dogoggorri ni uumama homaa miti dubartiin tokko dogoggorri akkanaa isinirraa uumama rabbii keessanitti hubadhaa dhiironni sobamtanii dubartoonni haala kanaan ani waan nagee jira ilmee biyyaa qabaachaa jaarsa biraa biyyaa qabaachaa eega biyyaa raabaan akkasitti obboleeyyan jiruu duniyaa tana kijibullee dandeettan dho'isuullee dandeettan boru akhiraa garri deemtan hin jiru beeki garri deemtan hin jiru rabbitu quraana keessa walaa taqrabu zinaa jedhee dubbate waan laaftuu miti jireenya namaatiin taphachuu umrii namaatiin taphachuu mee jaartii namaa irraa ilma sadii ilma afur gaafa dhalchoote siin galtu ilmee biraa biyyaa qabdi ni kennu sun hiikamne sun waan biraa keessa aariidhaan maali waan keessa nama jiru kanaan akhiraati san hin balleessin obboleeyyan kee kan muslimaa hin jira shari'aan lafa kaa ofii hiikamuu dandeettan bakka akka inni isin xalaaquu gochuu yoo kanaa miti jettan immoo mahrii isaa ofirraa deebistanii ala shari'aan jettu fasqii gaafachuu kanaan alatti nikaa harratti nikeenni biraa abadan iman jirre ni dhamuyyuu ni dhamu tokkoon namaa immoo warra mallaqaa waan kana godhu jira beeki nama sheeka ofiin jedhee mallaqaa waan kana godhu tokko jira beeki nama dhoysatti waan kana godhu jira nama nikaa hiikamtee waraqaa barreessee namaaf kenneen arkine asirratti harkisanii jirtan ka olii gaddeemu soo jaartii namaa fuudhe jedhina deemte ammallee nama takkaan zinaa daleede jechuun waan laaftuu miti beeki zinaa jechuun kun waan laaftuu miti mubxilaatu sab'aa Abdullah ibn Baaz barreesse keessa rahimahullah takka maali dubartii zinaadhaan uf quban qabne yookiin dhiira zinaarraa dagamtuu taate yookiin dubartii takka waan isiin hin dalagne isii wanjaluudha masiyaalee halaaktuu torban rasuul sallallahu alaihi wasallam lakkaa'an keessa takka dubartii takka haala isiin waan kanarraa dagamtuu taate yookiin baalageen ta'iniin dhufteetiin waa jechuunidha haala amala ifii ilaaltee dhaabbannaa ifii ilaaltee nam tokko zinaadhaan nama tokko wanjaluudhaafuu ijaan arguu waajibaa beeki si qofaa miti namni afursee waliin arguu qaba akkanumatti ol kaanii akkana namaan hin jedhan warri footoo nama laxxaftanii akkas gootan kun yoo malqiyaamaa rabbi biraa hin ofoolan akka hamma dubbiin akka hamma haasaan kanaa miti sigalee ati adda keetu nama zinaa jiru takka arkitee nama san wanjaltee namni ragaan biraa irratti dhabamu 80 si garafsiisa akka shari'aa muslimatti irdiin namaa guddoo qalbii namaa cabsuun akka shari'aa muslimatti dhoorka namni tokko akkanumatti waan isiin mataa qullaa deemtuuf waan isiin surree kaattuuf intala akkasii intala akkanaa hin jedhamu hin jedhina hin argina ija keessanii waan isiin dalaydun beeytanii haala amala isii rakkoo qabaachuun waan biraa waan akkanaati isii dubbachuu waan biraa dubbiin tun dubbii laaftuu miti waan baay'ee na rifachiiseef shookdi na godheefiin gabbayee dubbadhaan fuula namaa barbaacha bakka tanan taa'u akkaawuntiin kun boru gubachuu danda'a rabbi duratti immoo irraa gaafatamuu danda'a saniifiin dubbadha assalaamu alaikum warahmatullahi